Wayyaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show. Qaanqeen Show torbaniin toora Facebook, YouTube akkasumas biyya keessaa biyya alaa televiziyoonii FIBtiin facaasaa yookiin qibxata galgala keessaa sa'aatii 3 aga sa'a 3 daqiiqaa 40 irra deebiin sanbata yookiin sanbadura ganama keessaa sa'aatii 5 aga sa'a 5 daqiiqaa 40 kan isiniif dabartu sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 15ffaadha. Sagantaa Gingilchaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeranaaltichi keessan kun Qaxaleen Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora YouTube'iitiin nu daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torbaniin uddeellannee isiniif dhiyaannu akkuma beekamu sponsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Saamu'eel Biraanuu. Warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Integriitii Riyaalitii. Saamu'eel Biraanuu sagantaa Gingilchaa marsaa 15ffaa kan waggaa kanaa sponsora gooteef kabajaaf ulfina guddaa siif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa Minneapolis, St. Paul, Minnesota keessa jiraattan mana kireeffattan yoo jiraattan mana mataa keessanitti galuu dandeessu. Saamu'eel Biraanuutiin mari'adhaa mana xiqqoo keessaa guddaa keessaa xiqqootti jijjiirrachuu barbaadan muuxannoo waggaa hedduu kan qabu Saamu'eel Biraanuu lakkoofsi bilbilaa 76374 8626 bilbilaa morgeejii namaa kaffaltu kan keessan kaffalachuu otoo dandeessanii Saamu'eel Biraanuu mari'adhaa. Sponsorri keenya kabajaa Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul, Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West, Suite 117, St. Paul, Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 462 3625 Goobanaa and Associates. Goobanaa and Associates sagantaa keenya Gingilchaa guyyaa har'aa sponsora gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan gorsa seeraa yoo barbaadan dhimma seeraa yoo qabaattan maaliif rakkattu afaan keessaniin tajaajila argattu biyya Ameerikaa keessatti Goobanaa and Associates yoo bilbiltan balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa and Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 bilbilaa. Muuxannoo waggaa 20 qaba. Baratuu Gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 15ffaa kan waggaa kanaa kan torban kanaa uddeelladhee dhufeedha. Gingilchaa 15ffaa keessatti har'a nama guddaa nama aangoo guddaa qabu tokkoon waajjira kiyyatti afeeree jira. Na cinaa ta'anii na gingilchuu anis isaaniin gingilchaa sana duwwaa miti waajjira isaanis geesseen isin daawwachiisa.
CO non-profit organization focus jedhamu tokko magaalaa Edmonton keessatti warra hundeessee warra hoogganaa jiru keessaa nama tokko maqaan isaanii dur yeroo biyya Naayiroobii turan kan ittiin beekaman obbo Badirii Saphalooti. Amma biyya Kanaadaa erga dhufanii Badirii Kabiraa jedhamaa turanii gidduu kana immoo Badirii Focus jedhamu. Obbo Badiriin har'a isinii afeeree jira. Viidiyoo kana keessatti hawaasni keenya biyya baqaa keessa jirtan ispoonsara barbaadan waan baay'ee irraa hubattu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Obbo Badirii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan obbo Abtaamu. Har'a gaa waajjira gingilchaatti gingilfamuuf dhuftaniittu mee utuu hin gingilfamin dura bishaanitti kana waliin abbuuqqanna. Cheers. Galatoom. Galanni keessan hin badin. Yeroo baay'ee gaa namoota iskaayipiidhaan waan namni haasa'u waan warra biyya keessaa warra biyya alaa kanas hin gingilsina. Keessummaan yeroo jalqabaatiif immoo asitti gingilfamuudhaaf qaamaan dhufte lammaffaarra jirta torban darbe keessa gammadaan fide amma immoo isin fide maqaan duraan ittiin si beennu Badirii Saphalooti. Maaliif maqaan Badirii Saphaloo kun si moggaafame? Galatoom obbo Abtaamu bara 2000 keessaan Keeniyaa dhaqee akkumaan Keeniyaa dhaqetti namoonni hedduun kan afaan Ingiliffaa haa ta'uu barmootuma katabuu fi dubbisuu kun rakkisu baqattoota hedduu argee sanirraa kaaneeti warreen barsiisummatti ogummaa qabanii wajjiin mana barmootaa maqaa Saphaloo moggaafne mana barmootaa san gaggeessaa turre achumarraa Badirii Saphaloo naan jechuu eegalan. Waggaa meeqaa fi kan achi keessatti hojjette? Almost waggaa 6. Waggaa 6 biyyuma baqaa keessatti. Biyya baqaa keessatti. Maal fa'aa godhaa turtan? Afaan Ingiliffaa ni barsiifnaa, herrega ni barsiifnaa, afaan Oromoo ni barsiifnaa, waa'ee fayyaa ni barsiifnaa. Akkanumallee immoo namootuma dhufan kana afaanii fi qubachiisuu bakka bulanii fi kanarratti gargaaruu waa hedduudha dalagaa turre dhugatti. Mee gabaabumatti amma yeroo baay'ee wanti beekamu jalqabarraa namni gaafa wal gaafatu mee isin eenyu jedhamtan wal baraa jedhu ani immoo hojiidhuma keerraan jalqabe mee Badiriin eenyudha mee daawwattoota qaanqee ishee wajjin akkatti wal bartuun si gaafeera. Ani nama baadiyyaa gaara mul'ataa keessatti dhalatee achumatti high school achuma fixee University Finfinnee bachelor achi graduate godhee barsiisummaadhaaf amata 2 akka barsiisaatti hojjedhee achirraa immoo deebi'ee hojii aadaa fi beeksisaa keessatti illee hedduu hojjedhee achi boodaan akkuma Oromoo birootti haalli biyya keessaa hedduu ulfaataa waan tureef biyya baqaa dhaqee achitti immoo maqaa Saphaloo kan akkuma reefu dubbannetti jaarmee Saphaloo kan jiddu galummaa isaa barmoota godhatee jalqabuudhaan achirraa ka'ee hunda ammaas dhufee as jira. Badiriin abbaa ijoollee meeqati? Ani amma ijoollee 5 qaba. Ijoollee 5. Bara meeqa keessa kan biyyarraa dhufte? Dubara 3 fi dhiira 2 qaba. Bara 2007 dhufe. Bara 2007 abbaa ijoollee 5 jette? Yes. Maashaallah. Maashaallah jenneera. Meeqa Badiriirraa hamma kana yoo haasofne focus waan jedhamu tokkotu asitti organizationii haaraa non-profit organizationii banamee jira. Achi keessatti itti gaafatamummaa qabdaa yeroo baay'ee illee argeera siin. Focus jechuun maal jechuudha? Hiikama isaa. Focus jechuun Ingiliffaadhaan gabaabsineeti focus jennaani yoo dheeressin immoo Foundation for Oromian Culture, Education and Art Services. Tajaajila aadaa Oromoo, barmootaa fi artii Oromooti jechuudha gabaabatti. Erga hundeeffame waggaa meeqa focus? Kadura galmeessine dheeraadha. Almost amma 12 deeman mahi. Garuu hojii sirnaan ka jalqabe amata 5 dabre kana keessa. Duraanoo Badirii Saphalootti si beekna Saphaloo Foundationii keessatti amma immoo maaliif gara focusiin gadi baate sanamaa dhiyeessisa jalqaba? I think xiqqishoo galii duraan hayyuu keenya gaafa duraa Bakrii Saphaloo jennu san University keessatti an hojii isaa hedduu ta'a Dr. Muhammad barreessaa ture isaa faranjoonni barreessaa ture dubbisaa ture ammoo alatti yoon ba'e
hedduun dhaga'u kanarraa kaaneeti jarwa waliin jaarmessa bu'uureessineen mari'annee mee maaltu maqaa kamtu barmoota nuti geggeessuu barbaannu kanaan walitti hidhamaa jennee Sheek Bakrii Saphaloo keessaahuu Sheek Bakrii Saphaloo faawundeeshin osoo hin ta'in Saphaloo faawundeeshin. Saphaloo jechuun iddoo inni itti seenaa hojjete. Seenaan inni hojjetes qubee afaan Oromoo uumuu fi kitaabota seenaa aadaa Oromoo hedduu qubee isaa saniin barreessuu fi barattoota isaa barsiisuu fi Oromoota kana bahaa dhiyaa kaabaa kibba kiristiyaana islaama waaqeffataa osoo nafin walitti harkisuu fi walaloolee har'allee barreeffamuu hin dandeenye hedduu barreessan hojii isaa sanitti kabajaa godhuudhaaf gaafas jalqabne. Akkuma jalqabnetti maqaan kunii nuu fi warreen biraatiinis hedduu dhageettii argate. Eegaas dhufne booda biyya keessattis bakka hedduutti maqaa Saphaloo faawundeeshin jiru kana faawundeeshin adda addaa itti banuu eegalanii. So kanaafuu xiqqoo san dhiifnee gara focus ka jiru kanatti jijjiirre jechuudha. Focus gaamee kaayyoon isaa maali? Focus kaayyoon isaa tokko barmoota guddisuudha. Keessaa'u barmoota guddisuu jechuun daa'imman biyya tanatti lafaa ka'an barmootaan hiriyoota isaaniitiin wajji akka dorgomanii fi akka caalan godhuudha. Inni tokko kana. Inni kun mirga dhala namaa haala gartee biyya kana keessatti fudhatamuu fi haala addunyaarra fudhatamuu irratti mirga dhala namaa falmuudha. Inni kun beela balleessuudha. Biyya tanattis beelli foormii takkaa'u unka addaa qaba malee beelli ni jira. Bira dabartee immoo mirga dubartootaa mirga daa'immanii kana kabajuu irratti bobbaane jechuudha. Sana biraas immoo wanti biraan namoota biyya baqaa irraan fidduni? Yes, nama sponsora gooneeti finnaa. Kuni mootummaa wajjin jaarmoota 130 gayan Kaanadaa keessa kan jiran keessa focus isa tokko jechuudha nama sponsora godhee fiduu irratti. Cheers. Ayyee gidduu gidduuttis bishaan keenya buqqachaa bishaan adii kana. Ayyee baay'ee galatoomi obbo Badrii. Mee erga focus ijaarame namoota biyya baqaa irraa hammam fiddanii? Hagammaatti ati nuti waggaa sadaffaaf deemne eega jalqabne waggaa kana keessatti namoota 200 gahan already processa jalqabnee fi hedduun isaanii interview godhatanii sababa covid kanaan haa turan malee toora nama 200tiif deemna. Ulaagaan itti isin namoota fiddanoo maal fakkaata? Ulaagaa kana yeroo hedduu beektaa immigireeshinuma biyyanaatu lafa kaaya nuti sanumaan deemna. Ulaagaan kun inni tokko wanni kun private sponsorship jedhaniini. Kana jechuun maatii kee isa jaartii kee hin ta'in, isa ilmoo kee hin ta'in, isa haadha abbaa kee hin ta'in, obboleeyyan kee hasilaa gartee if danda'anii jiraatan. Sponsora isaan kanaan fidan jechuudha. Fira kee even hiriyoota keetillee haa ta'anii. So isa kana namni godhuu danda'u. Inni number 1 ulaagaan tokkoffaan dura nama Edmonton jiruutu firasaa akka biyya baqaa jiruuf godhuu danda'a. Ulaagaan nuti barbaannu tokko namni sponsora namaaf godhu Edmonton jiraachuu qaba. Inni kun namni sponsora godhu kun ulaagaa mootummaan barbaaduu jira. Fakkeenyaaf namni kun amma tokko yoggaa dhufe baratuu fi kanarratti akka xiyyeeffatu. Namni isa fide kun tajaajila isaa akka kennuuf. Kanammoo namni isaaf sponsora godhe sun akka danda'uuf. So kanaafuu namni ulaagaan lammadaa namni sponsora nu gaafatu kun waan lafa kaayuuf qabu kaayaaf danda'uu qaba jechuudha. Namooti sun gaafa dhufan waan ittiin jiraachuu danda'an. Jiraatan. Okay. Namooti dhufuu danda'an sun immoo namooti sponsora godhaman suni waraqaa refugee waraqaa UNHCR qabaachuu qabu. Gaariidha kun gaafii hedduu bareedaati. Dirqama waraqaa UNHCR isaan barbaachisu sponsora nuti goonutti. Wanni isaan barbaachisa mallattoo takkaahuu xalaayaa takkaahuu ragaa biyyi isaan nuti keessaa goonu sun biyya isaanii ta'uu dhabu jechuun asylum seeker. Fakkeenyaaf amma nama Oromiyaa irraa dhufe tokko Keeniyaa dhaqee waraqaa Keeniyaa dhufuu mootummaa irraa isaa ta'uu
UN appointmentii waraquma baallamaatis haa ta'u waraqaa inni kun nama Oromiyaa irraa biyya Keeniyaa jiru nama Oromiyaa irraa Egypt jiru nama Oromiyaa irraa South Africa jiru ta'u yoo kana ragaa qabaate ka UN isa approve godhuu fi kana isan barbaachisu. Ayyee dhiifama naa godhe yeroo baay'ee ummati keenyas nuti maayiratti xiyyeeffanna waa'ee dhuma baqataa as fiduu irratti malee wanti guddaan ati jalqaban naa kaaste irratti ijoollee mana barumsaa keessa rakkina barumsaa qaban walii wajjin deemuu hin dandeenye barsiifna waan jedhu meen isaan irratti hin xiyyeeffanne wanti guddaan garuu sana mee namoonni ijoollee isaanii isin bira fidan miseensa waldaa sanaa ta'uu qabu moo akkasumatti wal beekamtiidhaan dhufa? Ta'uun qaban. Ta'uun qabanii tajaajilli amma kenninu tola kennina. Barsiisota ogummaa ol aanaa qaban nama lama mindeessineeti. Wiikeendii takkaa'uu sanbataa fi dilbata sa'a 4 barsiisu. Ijoollee tokko sa'a 2 barsiisu. Kanaafuu ijoolleen nuti barsiifnu kuni kutaa 3 fi ammaaf kutaa 3 fi haga kutaa 12tti warran jiru. Amma fuula dura kaayyoon nuti qabnu ogeeyyii jajjabduu biyyarraa dhuftu jira. Isaan kuni amma yeroo hedduu ni barsiifna mana barnootaatti yoo jaan sartifikeeta isaan barbaachisa. Laayisensii isaan barbaachisa. Garuu nu biratti akka isaan obboleeyyan isaanii kana keessaa'u fiiziks, herrega, barnoota akkanaatiin akka isaan tajaajilan kana hunda qindeessaa jirra. Already jalqabnee jira. Hayyee daawwattooti keenya viidiyoo gabaabduu tokko isiniif waraabeen jira. Waajjira Fokosiin dhaqee yeroo ijoollee barsiisanii viidiyoo kana daawwanna. Yeah, welcome. Ashama jenne. Obbo Habtamu Lamu, Katale, Gingilcha, Baganagayan, Wajira Kenya Luftani, Ashama Yada. Hedduu galatoomii Obbo Habtamu Wajiri Kenya kana keessa to'annaa kanaafuu namni hoggaa ol seene bakka kana taa'eetii tajaajila silaa nuti qopheessineef fudhata. Asitti akka agartutti wanni kun IOM qophaa'e beeksisni kuni asirraa jalqabeetii sadarkaa biyya baqaa keessatti baqataan bakka dhaqu achi boodaan karaa irratti isan booda Kaanadaa akka qubatu kana hunda keessan hundinuu dabarre jechuudha namni Kaanadaa jiru. Kun egaa meeshaalee waajjira duraanii irraa gamana as dabarsinee kan irra guddaa isaa abbootii ijoollee barsiisaniif kennee kan hafe as keenye. Kuni isteeshinaa waan akka laaminaashinaa fi waan kana kanatti qopheessinu. Kuni kichiniidha. Bakki xiqqaan ati agartu kun waa hedduu dalagaa ture. Faamilii 150 oliitu nyaata yoo xiqqaate amata lamaaf bakka tanaa fudhachaa ture. Amma yeroo kovidii xiqqaachaa dhufee nutis yaada nyaata kennuurra gara gift kaardii fi kanatti jijjiiraa jirra. Kuni hojii hedduu qaba firinji kunis maaliif jennaan ijoollee keenya taasii barattu yeroo snaakii barbaadan nyaata xiqqaa yoggaa barbaadan asumaa kenninaa fi kun egaa bakkatti hojjettoonni bunaa fi shaayii waan akkanaatti qopheeffatanii. Kuni waltajjii receptionistii takkaahuu keessummaan yoggaa alaa dhufe bakki itti qeeballu asii. Kun egaa meeshaalee ittiin hojjennu. Namoonni biyyaa yoggaa dhufan waa hedduu barbaadu, odeessa barbaadan ni kenninaa fi hojiidhaaf iyyata barbaadu, hojii rizumee jaaniin biyyatti CV jaaniini kana hunda ni qopheessinaa fi
deebinee immoo jaarmeeyotaan wal quunnamsiifnaa kan caalaa waan kennuuf qabu deebinee namoonni tajaajiluma fedhan ka fayyaatiis haa ta'uu kan kara diinagdeetiis haa ta'uu kan gara karuma barbaadan hundaanuu asirraa kaaneeti ka bakka birootiin tajaajila barbaadus gara biroo dabarsinaa ka asitti tajaajila kenninuuf kanneen akka namoota qalbii cabaa takkaa mental health problemii nama qabaniis gara silaa dooktaraatii fi kanatti dabarsuu namoota gargaarsa diinagdee barbaadaniis akkasumatti gara dhimmi isaa jiru dabarsina. Hayyee kuni kutaa daree isa ijoolleen torbarraa haga 12tti itti barattu. Ijoollee tanagaa wanni guddaan nuti asitti dalaynu barmootaan humneessuudha. Barmootaan humneessu jechuun ijoolleelee birootan kilaasii keessatti akka daree keessatti wajjin dorgomanii wajjin abdii guutuu ifirratti amantaa guutuu qabaatanii akka isaan barmoota isaanii faana dha'an asitti mataadhaan tokko tokkoon individualized bifa taheen asitti gargaara. Dhaabbanni Focus jedhamu kuni ani gara dhaabbata kanaatti ni dhufe gara biyya Qarraayisi gara biyya kana ergan biyya kana dhufeesi wantoota dhaabbanni kun irratti hojjetan keessaa barnoota irratti waan hojjetuuf anis akka barsiisaa tokkotti barattoota kutaa 11 kutaa 12 humneessuu keessatti gahee qaba. Akka barsiisaa herreegaa tokkotti ijoollee gargaaree asitti waan isaan dalagan gargaaree ijoolleen akka irraa fayyadamanii fi barnoota sanatti akka cimaa waan tokko gargaaruun jira jechuudhaanis akka barsiisaa tokkotti. Hi, my name is Shannon Gonzalez and I work for Focus. I'm one of the tutors and mentors. So I tutor students from the elementary grades, from grade 3 all the way up to grade 10. And I really enjoy working here. It's one of my favorite jobs that I had so far. I'm currently in the University of Alberta in the education program. And my major is social studies and my minor is Indigenous curriculum. And what I love about Focus is I get to bring like my knowledge. I learn more from the students as well. And we get to learn about really interesting topics. And I get to know them even more, get to know their personalities, their interests. So it's a great way to get to know the community, learn more from the students as well. My name's Yolaine. What I do at Focus is I work with elementary and junior high kids on math and science. I come twice a week and I teach around 7 to 10 students. Kuni wajjira kutaa wajjira isa tokko iddoon kuni iddoo itti gaafatamtuun piroojeektii takkaa'u itti gaafatamaan piroojeektii takkaa'u dhimmi qunnamtii hawaasaa bakka kanaa hojjeta. Akkuma agartanitti kuni uffata aadaa Oromooti. Ijoolleen dargaggeeyyiitii fi namoonni cidha qabaniif kun hundi asitti fayyadamu. Ijoolleen asitti baratti, ijoolleen iskuula dhaabbataa mootummaallee ni baratti yookaan itti waan mana barnootaa saditti isaan asitti dhufanii baratanii haala silaa garteetti barnoota kan fooyyeffatan hedduu irra nu gargaaraa jiranii ijoolleen teenyallee hedduutti fooyya'aa jirti baay'ee nama gammachiisa. Akkuma beekamutti asitti yoo ijoollee jala deemnee hordofne malee mana barnootaa dheeyiteetuma galtee yoo ijoolleen teenya barnoota nuu jirti jenne akka nama manaama keessa jiruuti. Kanaaf jecha bikkituun bilisatti ijoolleen baratti yookaan waan mana barnoota barattee akka humna ibsutaati. Kanaaf jecha itti hirmaadhaa wanni kun isinii fi akka itti hirmaattan kabajaa obbolummaatti isin gaafadha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya viidiyoo waajjira Focus isin daawwachiiseedha. Itti gaafatamaan Focus'n qaba kinoogaa har'as waajjira keenya keessa kanneen YouTube chaanaalii keenya daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa televezyiinii FIBtiin kan biyya keessaa biyya alaa nu daawwachaa jirtanitti nagaan waaqayyoo bakkuma jirutti isiniif baay'atu obbo Badirii Saphaloo kaas obbo Badirii Focus'n jedhaadhaani maqaa haaraan kennameefii jira nagaa walitti deebinee jirra obbo Badirii hojii babbareedaa hojjechaa jirtu baay'ee namatti tola. Anillee kanatu nama mirqaanseeti gama kanatti kan isin afeere yeroo baay'ee gaan nuti wanti Focus irratti goonu waa'ee baqataa duwwaa akkamitti akka namoota fiduun nurra jiraatu waan mee anamma fira tokkoof yookaan hiriyaa tokkoof ispoonsara gochuu yoon barbaade ani kan hin jedhu fakkeenyuma namootaaf akka ta'uuf miseensa waldaa keessanii ta'uun qaba. Miseensa waldaa keenyaa ta'uu hin qabdu. Ammoo maal seetaa yeroo ispoonsara goonu kana itti gaafatama hedduu wajjin ispoonsara goona. Itti gaafatama kana si beekuu qabna. Ati ispoonsara argachuuf miseensa ta'uu hin qabdu immoo yoo miseensa keenya taate dursa argachuu ni dandeessa. Akkamitti already si beeknaa ati miseensa itti gaafatama namaa fudhachuu dandeessa. Nama ati fiddu kana qubsiisuu danda'u akka ati dandeessu beekna. Kanaafuu miseensa ta'uun nu gargaara malee miseensa ta'uun ulaagaa ispoonsaraan itti argattu miti. Hayyee barattoota gaasila viidiyoo akkuma taphachiisee ijoollee barattoota baay'ee waraabeen hawaasa keenya biraan gaga'ee jira. Ijoolleen as keessatti baratan kuni Focus'i kun ummatuma baqataa biyya kana dhufeef immoo Oromoo duwwaadhaaf kan hin hojjetu. Nuti Oromoo irraa jalqabne haa ta'u immoo wanni tokko wanni daawwattoonni keenyaas beekuu qaban waa'ee Focus. Focus non-for-profit organization takkaa'uu jaarmaa miti mootummaa kan guutu laayisensii barbaachisu hunda argatee hojjetu. Kana jechuun seera miti mootummaa biyyanaa jaarmaa miti mootummaa biyyanaa guunneeti. Kuni Oromoo qofaa miti kan nuti tajaajilu Siiriyaanota fakkeenyaaf amma fakkii tokko si kaasuuf sababa Covidiif Red Cross wajji taanee almost ji'a 9 horii guddaa magaalota 3 keessatti nyaata hiraa turre. Edmonton, Calgary fi Brooks. Yeroo kana namoota Siiriyaa, Libanon, Suudaan, Eritreyaa, Itiyoophiyaa, Oromoo kana hundaa'u gargaaraa turre. So kanaaf Focus hin filu jechuudha. Gosan ilaaluu biyyan ilaaluu baqataadhuma biyya kana jiru hundumaa irratti xiyyeeffata. Nama beelee nama rakkate ijoollee isaanii warra barsiifachuu qaban hundumaa balballi isaa banaadhaa jechuudha. Saayitii yeroo barbaadanitti bilbilanii ijoollee isaanii fidanii tuutarii warra afaan isaan rakkisuusi. Namooti reezumee fa'aa barbaadan waan adda addaa barbaadanis appilikeeshinii jettee turte dheengadda biyyoo. Yes. Tajaajila kan ansii kaase beektaa suni ergama takkaa'u mishinii keenya kan reefu sitti hime malee tajaajilli nuti kenninu almost waan sila jaarmoonni amata dhibbaas jiran tajaajila kennan hunda ni kennina. Fakkeenyaaf namni tokko yooniif rakkoo dhukkubbii mataa qabaate jala deemnee doktoroota dhimmi kana laalu wal qunnamsiisuudhaan afaanii fi waan barreeffamu hunda barreessuudhaan tiraanspoortii illee voolontarii goonee jechuun tola geessuudhaan ni gargaara. Namoonni yoggaa soorama barbaadan biyya natti beektaa iyyana guutatanii iyyannaa san hunda jala deemnee guunnee fi haga isaan argatanitti wana goonaaf. Namoonni hojiidhaaf biyya kanatti gaa biyya teenya CV jedhanii ni beektaa. Curriculum vitae jedhaniin biyyatti asitti immoo resume jennaan nama hundaa beeka. Resume kanaas qopheessuu even yeroo hedduu warreen nama miindeessu hojii namaa kennuu fi warra hojii barbaadullee wal agarsiifnee kanarrattis hojjannaa. Travel documentii yeroo namni osoo paaspoortiin arganne dura travel documentii barbaadan biyyanatti takkaa'uu documentii ittiin amma deeman karaa deeman kana hunda walumaa galatti wahuma gartee hawaasni keenya amma barbaadu hundaa'u haga tabaroo keenyaatti godhaatiif jira jechuun ni goonaafi. Focus waajjira meeqa qaba as Kanaadaa keessatti? Headquarteriin asii bakka lamaa qabna mahii Torontoo fi BCtti register goonee hojii jalqabnee jirra. Irra caalatti garuu ka BC caalaa ka Torontoodha akka gaariitti hojjetaa jiran. Maaliif sila gaafa jette nyaata kennuu yeroo koronaa sana keessa magaalaa as Edmontanii
kaalgaariidha Brooks waan jetteefan waajjira iddoo biraadha qabdu jedheeti. Lakki ka nyaataa san asumaayii hirre. Okay, asuma dhaqanii kennaa. Yes. Ammoo focus Ontario fi focus BC register goonee hojii jalqabnee jirra. Kan Ontario actively ijoolleen dalagaa jirti. Ka BCTs amma haala mijeessaatuma jirra. Garuu laayisansii fudhannee hojii eegalanii jiran. Gara fuula duraatti focus irraa maalinna? Wanni yaadan hedduudha. Wanni dalagan garuu akkas yoo Rabbi nama gargaaree godhan malee ta'uun ni ulfaata. Focus irraa wanni hatattamaan eenyu tokko jaarmaya institutionalized ta'e takkaawu jaarmaya hiddaan gad dhaabbate ka Oromoo fakkaatu. Kaanadaa keessatti arguutu focus irraa eeggamaa. Kan ammoo yoo xiqqaate harka 70 deemne jee yaada. Inni tokko kana kan irraa eedan. Inni biraa tajaajiloota gurguddaa yeroo hedduu Oromoon osoo tajaajila kanaa kennite jennee hawwinu hedduu kan jalqabnee jira. Isaan kana akkuma injifannee takkaawu akkuma succeed gooneen waliin irratti haasa'uu dandeenya. Kan amma waa'ee ijoollee san fakkeenyaaf sagantaa ijoollee humneessuu jennaan ijoollee mana barnootaatti qaraatu humneessuudha jennaani. Kana keessatti piroojeektii waggaa 40 lafaa qabna. Piroojeektii kanarraa amma 5 amma fudhannee jirra. Gaafa dura jalqabne piroojeektii waggaa 40. Waggaa 40 keessatti injineroota hedduu, dooktaroota hedduu biyya kana keessatti uumuu barsiisota hedduu biyya kana keessatti uumuu caalatti ammoo Kaanadaan amma nuti keessa jirru kuni Kaanadaa yoggaa biyya jirru qotee bulaan keenya yeroo hedduu yoggaaniif gartee aduu fi kun hedduu itti bu'ee beeltitti dhufte yaa Rabbi Kaanadaa roobsi jaan san nuti as jirra. Haa ta'u immoo akka silaa barbaachisutti qabeenya asitti lafatti guddaa badu kanaafi qabeenya biyya keenyatti rakkoo jirtu kana wal hidhuudhaaf hedduu itti milkooneen jirru hagammaa. Isa kan ammoo yeroo gabaabatti gargaarsa Rabbiitii wajjin itti fayyadamne waanuma duratti gartee namni nuu humbeeyne ummata keenyaa fi Kaanadaa wal hidhee gargaaraa ture san har'a nuti kan lafa saniis beeynu kan ummata saniis beeynu Habtaamuu fi Badrii fi namoonni birootis akka dalagan hawwinaa kanarratti hojjechuudhaaf karaa jalqabnee jirra yeroo gabaabaa keessatti milkiin akka walitti dachaanu abdiin qaba. Hayyee mee hawaasa keenya magaalaa keessumatti magaalaa Edmonton keessa jiraatuu fi engadda waajjira kee dhufeen ture yeroo ijoolleen barattu guyyaa wiikeendii irra dhufe akka baay'ina keenyaan ijoollee baay'een hin jiran. Ijoolleen keenya namni keenya baay'een irratti hirmaachaa hin jiru. Wanti kun waan tolaati. Tola ijoollee akka maatiitti dhufanii barumsa isaaniitti akka isaan jajjabaatan kan barsiisaa jiru. Hawaasa keenyaanii maal dabarsitaaf mee erga akka isaan dhufanii ijoollee isaanii achitti itti tajaajilatti argataniif? Yaa wanni tokko guddaan focus ifumaa fi ijoollee jijjiiree ijoollee addaa uuma jennee yaadaa hin jiru nuti. Ijoollee humneessuudhaaf ga'een haadha abbaa biyya kanatti waan tokko see kaasa. Barmoota biyyanaa aanaa iskool keessaas hamma tokko barsiisee elementaries barsiisee hin jira. Sirni biyyanaa sunsuma sadii qabaman barmoonni. Sadeen kuni haadha abbaa ijoollee barsiisaadha. Amma gara barsiisaatii fi mi'atti baratanii fi manni barmootaatti baratanii fi baajanni kanaaf ramadamu waan qiimaa qabu miti waan laafaa miti. Almost gayaadha. Addunyaa wajji wal dorgomaa jira. Gara barsiisuutii fi barsiisaatiin. Gara ijoolleetiin ijoolleen manaa qopheessitee yoo ati ergitee hamma fayyaa qabdutti ijoolleenis qophii. Bakki banaa nuti itti agarru bakka haadha abbaati. Haadha abbaa waan kana wallaalanii takkaa jibbanii osoo hin tahin jireenya ifiifuu qubachuu biyya kanaa keessatti hedduu namni 24/7 dalaga namni. Kanarraa kan ka'e ijoollee tana akka barbaachisutti tajaajiluu dadhabuun ni jira. Nuti kan hamma dandeenyutti bakka kana qaawa kana cufnaa jenneeti kan tattaaffii godhaa jiru. Kana keessatti gaa abbootii irraa wanni barbaannu harka keenya jira ijoollee teenya
yoo profeesara godhachuu yoo dooktara godhachuu feenes yoo injiinara godhachuu feenes meedikaal dooktar jechuu kiyyaa dooktarri gaa bifa hedduutti jiraata. Wahuma feene godhuudhaaf ijoollee teenya hireen harka keenya jira. Akkamitti harka keenya jira ijoollee keenya wajji dhaabbannee bakka ijoolleen teenya gargaarsa barbaachiftu geessu. Focus galata waaqaatiin galata rabbiitiin nuti amma meeshaan nuti itti barsiisaa jiru meeshaa Kaanadaa keessattuu sadarkaa ol aanuu irra jiru. Teessuma isaanii irraa jalqabii kompiitara mata qabaachuu irraa jalqabii iskiriina itti baratan irraa jalqabii wanni hundi waan silaa gartee mana barmoota biyyanaattu hundatti hin arganne tu achi jira. Wanni kun ammaas deebi'ee ittiin kafalan. Tola dhufanii itti barsiifatan. Wanni guddaan amma gaa haadha abbaarraa eenyu ijoollee harka qabanii fidanii ijoollee tana faana dha'uudha. Kan achii nurra jira. So kanaaf hiree kana dabarsuu hin qabnu. Ammallee eega isiin dabarte booda. Ani yeroo takka Kaalgaarii dhaqeetiin waa'ee barmoota haalamma ijoolleen teenya asitti jirtu yeroo naasa'u namni tokko boo'e. Maal jeeseeta? Maaliif eega ijoolleen tiyya 12 fi 11 geesse booda waan akkanaa jalqabdan? Maaliif duraan hin jalqabin? Erga gurguddatte jechuudha. Eega gurguddatte. Akkaan itti dabarse anaatu beekaa jedhe. Dhugaadha. Baay'ee rakkisaadha biyya kana keessatti. Maatiin biyya baqaarraa dhufne jechuun biyya keenyarraa akka ijoollee asii barsiisuu yeroo dhabuun afaan sanallee akka gaafa hin beeknu rakkoo kanatu jira. Ijoollee gaafa fidan waajjira keetti barsiisuudhaaf gaafa fidanni ijoollee dhiisanii deemuu danda'u moo bira taa'uu qabachuu? Yes, sa'a lamaaf barsiisu, sa'a lamaaf barsiifna. Sa'a lamaan barsiifnu kana akka lamaatu jira. Ijoollee fidanii dhiisaniituma deemu. Yoo fedhanis taa'an bakka taa'anii jira bunaa fi kun hundi ni jira. Irra caalatti sagantaa takka qabna. Sagantaa leadership fi haadha abbaan ijoollee isaanii yeroo nuti qaraasifnu. Amma mana barmootaa ijoollee ta'e ergiteetuma fudhatta malee yeroo isaan baratan ilmi kiyya kun ijoollee birootii wajjin waggaa wal bira qabdi. Matuma isaatiinuu akkami barsiisaa akkamitti wanna godhaafi. Wanni kun beektaa waan yeroo hedduu namarraa fudhataati haasawaa keenya gabaabsuudhaaf. Proogiraama qabna kan abbootii fi ijoollee waliin teessifne viidiyoo seenaatis haa ta'uu kan haala yerootis haa ta'uu kan namoota beekamoo akka Obaamaas haa ta'uu wannaa laayifi taayimii isaanii gartee yeroo isaan dabarsan viidiyoo kana laaltee ijoolleen maal gooti kanarra kaatee haasoyti. Kunis ka'ee haasawa kanarraa abbootii wanni argan ilmi isaa konfiidansiidhaan. Takka ofitti abdatee haasa'uu danda'a. Ijoolleen gadi dubbachuu dandeessii katabuu hin dandeessu. Nuti immoo waan san dura katabeeti waan katabe dubbisa. Kana keessa abbaan maal argata asirraa? Bakka ilmi isaa ijoollee hiriyaa isaatii wajjiin yoggaa wal dorgome dhaabbatu bareeti osooniif ilmi abaluutu kana ilmi kiyyamaa kana taajeettiin aarre osoo hin dhooyne dura kanatti himna beeyte maal bakka kana akkamittiin ilma kiyya akkana godhuu danda'a. Biyya kana beektaa biyya ani yeroo hedduu maaliin jaanseeta mana barmootaati barsiisota yoo laalte biyya namni haasa'u ni beektaa miti ati tokkotiifidha jarri faranjii kuni. Aadummaan biyya naatu expressive ni haasoyta. Amma kilaasii keessattis ijoollee biyyanatti waan ni guddaan gireedii guddaan yuunivarsiitii hoggaadha jetu ati haasa'u yaada mata yaaddu kana guututti ibsuu danda'uu qabda. Kana gaa ijoollee shaagalchiisuun ijoolleen abdii ka horattu godhuun kan achi hafe kadheen gadda'atu hafte si ta'ee fi nama biroo ta'ee ijoollummaan Oromoo walit dhuftee waliin gurmuu wal godhachuun wal baruun hegereedhaaf wal abdachuun waan laafaa miti beeku. Afaan Oromoo barsiistu? Yes, afaan Oromoo barsiisaa jirra. Afaan Oromoo caalatti hamma tokko beeku meeshaa biyyallee irraa finnee jirra kan itti barsiifnu. Caalatti amma eeriyaan takkaa'u naannoo inni nuti fookasii guddaatti kennuu deemnu isa tokko. Aadaa afaan akka baran. Aadaa afaan akka baran. Mee waajjirri keessan namooti keenya magaalaa Edmonton keessa jiran dhufuu yoo barbaadani teessoon isaa isa? Waajjirri keenya duraan bakka xiqqoo nama dhibuu jira amma immoo bakka karaa guddaarra jira.
bakka baaburriinis dhufu baasniinis solaa dura dhaabbatu. Inni kuni NET takkaahuu North Alberta Institute of Technology NET kana ijoolleen hedduun biyyanaa itti baratu ni beekanii. Princess Elizabeth Janini yoon gabaabaa adireesaa hime lakkoofsi manaa 101 lakkoofsi karaadhaa 425 Princess Elizabeth Avenue Jama takkaa'u number 101 104 25 Princess Elizabeth Avenue Northwest Edmonton. 118 Avenue gubbaarra jira. 118 almost 118 masaarra jira. Moolii Kingsway dudduubaan. Yes. Ayyee Bobadrii baay'ee si galateeffannaa hawaasni keenya magaalaa Edmonton keessa jiraattanii fookasii community Oromoo miti non profit organizationidha. Ijoollee keessan warri yeroo dhabdanii barsiisuu hin dandeenye yoo jiraattanii fookas irratti fidaa gataa. Fookastu teekarii isinii godha. Waajjira isaanii dhaqee argeera akkuma ilaaletti waan babbareedaa hojjechaa jiru ijoollee gargaaraa jiru. Kanaaf tajaajila kanatti gargaaramaa saantimii kaffaltan hin jirtu miseensa ta'uun dirqama miti yoo non profit organization kana cinaa dhaabbattanii waa gargaaruu dandeessanis hin dandeessu yoo hin dandeenyes immoo akkasumatti ijoolleen keessan akka afaan barattu aadaa barattu fidanii irratti gatuun hin dandeessu waajjira isaa isiniif hangan lakkisa mee obbo Badirii sagantaa guyyaa har'aaf qabnu tuman hin raawwatin dura dhaamsi uummata keenyaaf qabdu keessumatti iyyuu uummata keenya magaalaa Edmonton keessa jiruu fi namoota immoo biyya baqaa keessaa Kanaadaa dhufuu barbaadanii namoota baay'een na gaafatan mataa koo biyya baqaa keessa akkamittiin namoota kana gargaaruu akka dandeessu dhaamsa akka itti na dabarsuun gaafata. Hedduu galatoomii qaxalee jeneraal Habtaamuu Lamuu obboleeyyan wanni keessaahuu baqataa biyya baqaa jiru gargaaru kun waan halkanii guyyaa namoota sponsora godhananaa fi namoota birootis rakkisaa jiru. Maaliif akka fedhinnaa keenyaatti silaa biyya baqaa kana nutis keessa turre nama hunda gammachiifnee nama hundachiifuu barbaadna. Garuu wanni nutti kennamaatiif immigreeshin irraa wanni argannu waa xiqqo. Wanna kanallee ulaagaa dhibbaa wajjin nutti kennan. Kanaaf amma tabaroon nuti keessa jirru wajjin hedduu osoonuma garaan nu gubatu duwida isinii galle kan akka gaariitti kan hubattan barbaanna. Namni wahuma danda'uuni wal gargaara. Kuni kana. Tajaajila kanarratti waa sadeen tokkoon jechuu barbaada. Tokko waa'ee barmootaati. Wanni barmootaa kuni nuti hundinuu an amma ilmaan shaniin qabaan jee ijoolleen tiyya tokko yuunivarsiitii qaraa lama high school keessa jirti tunti xiqqoodha. Ijoolleen kun halkanii guyyaa nu yaachisa wanni ijoollee kanaa maaliif akkaataa itti ilmaan baqattootaa kunii hedduun haala hamaarra bu'anii beeyna jechuudha. An hagaan qorannoo godhetti eega waa'ee sabaloo kana jalqabnillee qormaata hedduu geggeessine ilmaan biraa dhabamuu baannee harka qabnee bakka gargaarsi jiru geessinee yoo barmootaan jabeessine karaan tokkichi nuti ilmaan keenyaan balaa jalaa hambisuu dandeenyu yooniif barmoota isaanii yoggaa kutaa 9 seenan ijoolleen lacceelloo takkaa'uu dantaa barmootaa ifii bartee kan karaa nu qabattu taate san qabsiisuuf ammoo ijoollummaarraa jalqabu qabna. Hamilee guddaa nuti qabnu kana koottaan wajji qooddadhaa ijoollee bifa saniin haa gargaarru isa jiru. Isa lamadaati. Arraa tajaajiluma feetan EI guutuufis haa ta'u rizumees haa ta'u wama feetan haa ta'u namni afaan isinii hiikuun barbaachisu nama afaan Oromoo dubbatu akka feetanii itti himtaniitu isin gargaaraa jira. Sadaffaa wanni tokko wanni reefuu hin dubbatin nuti nama gurguddaas afaan barsiisaa jira. Abbootii haadhotii afaan Ingiliffaa barsiisaa jira. Namoota 3 fi 4 oliitu yeroo garii nama tokkofaa taa'ee barsiisa. Silaa akka hamilee keenyaatiif akka meeshaatiif akka waa hunda qopheessineen namni 20-30tu yeroo san barachuu qaba. Ni hubanna namni keenya qubsumaa falkanii guyyaa cehaa barachuu jibbee osoo hin tahin haala jiruu mo'achuudhaaf cehaa jira. Kanumaa wajjin ammoo kun ammoo qaama jireenyuma kana mo'achuuti barmootuma kanaa jabaatanii afaan barachuun ati akka gaariitti beekta waan kana afaan beekuu osoo baatte arra biizinasa kana fakkaatu biyya tanatti hin geggeessitu. So kanaaf afaanis koottaa baradha.
gara birootiin gargaarsa kuma hedduutti lakkaawamu kan kennaa turre kana keessatti waan si ajaa'ibsu uummanni Arabootaatii fi kanneen raam tiraakii kana oofaati dhufanii raashina fudhatu. Tiraaka raamii haaraya jechuun piikaapi tiraakii oofaati shamiza fudhatan nu bira. Amma meeshaa nuti huccuu ni kennina. Raashina ni kennina. Jarri kun maal laalan? Nuyi namaas qubachuu jiru. Waa hedduun nurraa jiru. Yoo waan tokko asii fuunee bakka tanaan cufne raam tiraaka jechuun tiraaka piikaapi gurguddaa kana oofuu dandeenya jedhan. Yeroo takkasittiin wanni si himu obboleessi keenya kan midhaan rukun dhaqee tuulaa dura dhaqee deebi'e. Maaliif jennaan mana paalaasii fakkaatu kanatti kamitti raashina kennaa. Booda jarri yookaan gabbaan isaa deebuu kee jarri arkee kootu yaaniin maal abaluu as jira as jira nuu fiddee sanuu bar eebbisanii galatoonfatanii namni keenya achi kaayi deem ja'an Araboonni galatoonfatanii bar galatoomi ja'aniiti irraa fudhatan. Xiqqoo gartee waan tokko aadaan dhufnees dhiibbaa nurra qabdi. Tajaajila gurguddaa nuti kennaa jirru kana koottaa irraa fayyadama. Tajaajilli kun isiniifi. Hayyee hedduu galatoomii obbo Badrii daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan gingilchaa guyyaa irraa obbo Badrii wajjin goone asuma irratti goolabeen jira sagantaa biraa wajjin aga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha isiniin jenna obbo Badrii baay'ee si galateeffanna waajjira keetti argamtee gaaffiif deebii gabaabduu nu wajjin gochuu keetti gara fuula duraatti immoo waan haaraan akkuma jiruun hawaasatti finnee wajjin dubbanna. Galatoomi jeneraal keenya hedduun si galatoonfadhaa ani hedduun siin boona. Hojii ati lafarratti hojjechaa jirtuu fi qilleensa irratti hojjechaa jirtu kanaas waan Oromoo boonsisuu kan Oromoon hundinuu qoodarraa fudhachuu qabu hedduu galatooma. Galatooma. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa marsaa 15ffaa guyyaa har'aa fudhadhee dhufe ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Saamu'eel Biraanuu. Warri kun onarra. Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu intigiriitii riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu intigiriitii riyaalitii. Sponsorri keenya lammaffaa Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minisootaadha. Tesson 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila siniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 4623625 Goobanaa and Associates. Sagantaa guyyaa har'aa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.